Islaamaa kana geessee jeetiin hawwee ture. Achi boodas miidiyaa hedduu baname, including TV Islaamaa fi khabirootillee baname. Alhamdulillah waa hedduu dalagu jiran. Garuu ammoo hundi formaatuma takka irra jira. Muslimuma to'achuu yaadachiisu muslimuma kana imaana isaa dabaluu malee warra musliman tahinsan uno hubannoo akkana qabu fa'aa gaaromina Islaamaa biraan gahu Islaameessu kana irratti osoo miidiyaan tokko xiyyeeffatu osoo jiraate takka kanummaan waan kana dalagu cinaatti odoo waan akkanaa qabaatee haga amma hawwiinsa na keessa jirti jechuudha. Saahon waan xiyyeeffannoon irratti maaliif ennaan beektaa kun yaadachiisa kan muslimaa kun garuu da'awaan dhugaa warra muslimaa amantii Islaamaa biraan gahiinsa biraan gahudha namni tokko yoo Islaamii hagam takka sadarkaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf warri miidiyaa osoo bakka kanatti yaadee hubannoo Islaamaa kan namni biroo hubannoon taane hubate haa ta'u gaaromina Islaamaa warra Islaamii afeeranii isaanuma warra Islaamii afeeranii hubachiisuu ta'uu bakka kanatti osoo dalagamee ni achiise haga ammaa hawwiisan ni qaba. Erga hedduu ergaa bareedduudha qaamni dhimmi ilaallatus kanarratti haa dalagamee eegasii osuma astuu barachuu jirtu Madiinaa Yuunivarsiitii deemte. Akkami hoo yeroo dura si qeeballe iimeelli joosiseen maaltu si dhagahame? Madiinaa akka rabbi nageessu hedduu du'aa godhachuu ture. Ummaas ta'ee baabaa faamiliin hedduu du'aa nu godhu ture. Amata egaa appilaayi goonee booda amata lama akkana ture. Bas dhufuu dhabuun mala. Shakkiin joosnu keessa seenee ture. Achi booda أنا هربان يونيفرسيتي جروتي أمار مساجين نتيم كنا مكان خيك أي بلامي أنا هرمايا حاجة في النجاة جيجار هرمايا جيرة تشوفي سلا سأمارن تكست ناقول ترى سيك أي بلامي مكان خيك بهجرة بقى جمدة كنا نانجي ترى هدو ذاك جمدة إذن ما شاء الله وقسم سجود شكري ما شاء الله الحمد لله جي بس تي هدو جمدة ترى إذن فيلينجي بريد عن الدجاجة الحمد لله شيء دعائين أكيد تلفظ دعائين كذا خدت سن أو كذا كي بلمته هوي قدام أبو سن وقاني في ربي دوغا قدو دوتا كجبتي ترى الحمد لله. هاي جامعة دوبا أما تميك أفا برتاتي في ديبارتمنتي مالي كيسا برتا جامعة مدينة دنا. مدينة شون برنوت مسلمة خنا بفادات دادين كاريكولم تقولني بف أما أنت أكاديميتين خنن ديبارتمنت يدقوا قودان خشريعات جرا خحديثات جرا خدعوات جرا خقرآنات جرا أنا ما خيه خدعوة إسلاميك برينسيبل جا الدعوة وصول الدين جا وكباب سيتو ما نمني داعين تكون مال بروك كابو عقيدة تربية تاريخ تفسير وان سنرت فتن برنوت بروتستني كبا فقه في خناس ندافو سن كوليج اوف دعوه جا برتوتا ميقا وجي برتن اكاتان جيرينيا وكم دورميتا كيسنا ما يدودمو في برتوني بيهدو رادو فيمو اكم اكاتان جير برتوني بيددات رادو فن برتو بيدي بلم وان دياتو بلم وانت بيوما اتبيتو خيرات فنجر وندر فن بي برتان اني قفتي مسلمات جرا inni qofti jechuudha isaa fi maatii isaa fa'aa garii isa galee ganaa deemee biyya sanitti islaamummaa babal'isuutti gaafatamni guddaa irra jiru jechuudha. Akkasiitu jira biyya akka biyya teenyaa tanarraas Afrikaa irraas hedduu fuudhan barataan hedduu toora barataa kun 20 fi wayii akkana ni ta'a. Maashaallah. Itoophiyaa irraa namni hedduu jira nama hagam takka fa'a? Haguutu hedduu. Hadhaqee hamoraa seesee. Hadhaqee amma nama 70 akkana yoo ta'e. Torbatam toora khane. Wanni namni tokko amma jaami'aan seenuu qaba yoo je namni tokko jaami'aan seenuu qaba yoo je maal godhuu qaba? Ulaagaan maal? Akkuma yuunivarsiitii biyya biroo seenuuf amma yuunivarsiitii Itoophiyaa yoo ni finni seena jee dirqama preparaatorii wanta akka fixuu qabaame sartifikeeta wanta qabaachuu qabaame kana fudhateeti achi boodaan appilaayi godha guute jechuudha. Wanta akka takka waan inni isarraa eegamu jira. مسجد الراحته شيخ الراحته وانت كذا كمان بريسين أنا مجاري نمن خوان جوري كمان ديش ليتر خنا بريسو كبا خسني أتشي شر ربيت نما هدو تجوتا شر ما رب ماتو توفيق أسي خنّي ليت أمله نمني جوتي هندي لك يجمت أما نو تيانين بيخو أما نو سدين
nu sadeenu nu qeebalanii achi wajji barannaa iyyaanne dhugaa himuuf. Carrume jechuudha ragumaatu ilaala jechuudha. Maashaallah. Mee amma suuraa laalaa dubbannu maali footoon ta'a? Ani yoo bakka ka'eef hin beeku garuu maali? Maashaallah toli ajidduu jiru. Khutbaa godhuu deemna bakka ta'e. Ajidduu jiru amma argaa beekama. Hagamana anuwa. Garuu bara kana waan irraanfatan takka jira. Maali? Yoo irraanfatan. Jidduu tana bar yoo kana yaadatu ta'e umrii tanatti huccuu itti guddate jaanii huccuu babal'oo asirratti akkam duraatii hin beeku wallee yoo xeena qannanfaa malee huccuu akkanaan uffatamu bara san jechuudha. Daafuu ati yoon faana isa tilmaamaan? Yaadadha exact bara 2000 ture immoo ati? 5 ta'ii 5? akkana Girigooriyaa yoo akkana ta'e malee tureetu. Ati khaxarafaa kana islaam? Akkasii. Maali akkana koosarii jechuun ana dabaanii fagaatee jira. Khushuu'aa suura gaafa ijoollummaa keessa suuraa khushuu'aa qaadala. Siikee. La daanii na yaa jiru kana nagayaan taa'u jira. Ati koosarii maaltu bideera? Ati kaameeraa kuma qabdu barate. Ati kaameeraa kuma qabdu. Nuti lameen khushuu'aan taa'u jira. Gaafa kana meeqa? 6 birri moo mi'a? Iida takka footoo meeqa afaan kaatee ni beektaa? Iida. Ashi torba akkana waan akkanaa takka. Waan akkasii ta'e. Qaalii ture gaafa sana. Mana footoo dheetee qaataa takka yaammattee. Yaammattee qaata. Ma obboleessa kiyya maali? Jechi kiyya ooyiruu maali? Kana eenyuun bara isaa yaadadhu hundaafuu tooraamat torban ture isaa gaafa. Quraana fixeeti. Ana Quraana fixeeti. Hifzii moo nazara? Nazara fixee achi boodaan mana footoo dheenee akkasitti. Harki hamaan. Harki fixee jechuudhaan saafii hamaan. Abuun olaal amma kana laal kanti guddattaan sun laal. Gala huccuu babal'oo. Amma waan naan ta'in takkaan. Maali akkana foormii footoo akkana maali ilillee baktanaa qaqqabatanii. Itti nafne baramba sila alama itti nafne biraandi. Garuu jechi zamana wasantu akkana. Ililuma tana qabatee kaanamne kaanis. Achuma keessaa sir qannaba. Kopheen immoo naa taate hedduu bareeda amma ni jirti. Biraandi kopheenis itti nafne hedduu bareeda. Qonni yaadannoo nuti qaba kana. Achi Quraana fixee ka'ee. Quraana sana akkaataa itti fitne beekta akkaataa maashaallah akkaataa bareedaa ture juuza irratti badhaasa ture nuti amma Quraana kana sawaabaa fi maal ijoollee turre bee hedduu sawaabaa fi kana osoo hin ta'in badhaasuma sadii galee badhaasni beekta karameelloo nurra naqu faadha waan wanti xiqqaa kana garuu badhaasuma sadii juuza keenya karameellaa nurra naqu akkana bakka wanta saniin mirqaana saniin dafnee fitne alhamdulillah jiddumaanuu abbootiin ijoollee sadarkaa Quraana harfii takkatti kana qabdaa maalmaa kana hedduu akkasittiin hubatan gise ijoollummaa sana waanuma akkanaatiin qaraarsan yoo Quraana akkana juuza akkanaa geesse badhaasa akkanaa sii godha anni yaadadha gaaf tokko gaafa Quraana haffaznu xiqqoo guddannee illee jira gaafata kudhan akkana angee hin jira ammaaris 10 akkana ga'ee jira. So gaafa san waan maatii irraa fagaannee turre jecha finfinnee turre barsiisaan maal nuun jee guyyaa Iidaa Arafaa ture. Suuratuun isaa eegalleeti dhaabuu deemna amma Iidaaf jechuudha. Namutu boqonnaa deemaami. Yoonii fi nuti hoggasuma dhufnee beektaa markaza dhufnee baatii lama akkana. Yoonii fi suuratuun isaa fixan biyya galtanii maatii wajji Iida gootanii nuun jedhe. Amma nuti gammachuu fi yaadne beektaa maatii sanii jecha suuratuun isaa akkatti fixne sa'aata kan keessatti haffasnee fixne. Maashaallah. Achi booda inuu ajaa'ibeeti Aalimraa yoo fixan malee hin dheeyxanii nuun jedhe. Olsiise. Sa'aata akka keessatti ammas dafnee haffasnee fixnee dhufnee fixnee inneen. Maashaallah. Suuratul Baqaraa irraa juus takka yoo qaraatan malee jedhe. Ammas deemnee sa'aata akka waan keenya keessatti haffasnee amma beekne sawaaba Quraanaa san daran amma nuti waan hoggaanii fi haffasnee argannu santu hedduu hamileedhaan haffasu ture. Kanaaf maatiin bakka ijoollee tana waan akkana harkatti badhaasaan akkana
jeenomsaa akka qaraa isaan jiddumaan. Tanaafuu kun gaafa quraana fixxee. Gaafa quraanaati yaa. Ililleen tanamaati deebistee kottee. Deebisee. Sa'aan ta'eeti Allahu Akbar. Sa'a bishaanii seenne. Barbaannee binnaan sa'a bishaanii seenne san. Dhagoomaa sana bakka wanta footoo dur walitti qabdee anis haati naa baasu habiroo takkaa jira. Markaza gaafa dhufu irra naa kaa'imee footoo markaza gaafa gaafa markaza garuu yaa Abdillah. Ati kun lama 15 ta'e? 16 gama dhumaa. Gama dhumaa. Ana. Yaa Rabbi. Amma namni kan nu harkisa dhaqaanu kan nu rabi. Subhanallah akkana gaafno. Takkaan. Ani illee tanteessii fide. Ni yaadatta gaafa kana markaza dhuftee seente. Akkasii wal dubbisnee Kuweetirraa dhuftee gaafa. Akkasii. Naannoo kan rukutamaa kana akkuma jijjiira namu atu akkuma jirta Allahu Akbar. Rabbuma qofaa guddaadha. Kana eegas yaaga piyaassaatiin si qaceelche achumaan boolee deemu deemte. Akkasiin eegan na qaceelchitee booda ani si qaceelchee laadaa taaksiidhaan wajji deemnee piyaassa bu'ee galeen. Gizee sanatti markaza jechuun qarshiin takka vaalii qabdi ni beektaan. Atis gizuma san rabbi amala si tolche yeroo sanii amma beeku assalaamu alaikum naan jettu. Waan harka keesse. Ana mi'a 50 takka. Arjaan tureedha. Dhibbaashan baatee biyya jaarti. Markaza keessa qarshii dhibbaashan jechuun nama kuma dhibba takka akkana. Bajeta baatiiti. Bajeta baatiiti. Kana dhufe ana. Xarraa hanyana barattoota. Aboo biraadarii mattoon hundi hindi mattoon obboleessa kee dhufnaanuma akkana godhate. Xarraa hanyana. Mattoon jira. Jaallatee. Akka torbaan san nagayaan jiraatee dhumte kaa dhibbaashan taman san. Akkasii addoonneetti. Hundaafuu galata mi'a 50 ta'e. Taate mee suuraan itti aantu ta'ee oomishan. Tuni miisee jiraame beeksisaa barbaada akka ta'e. Maali zila? 2019 aruuza ture. Bara 2019 ture. Maashaallah. Gaafa kanas namu akkuma jira. Akkamii beektee ilaalamma anuma gaafadhu umrii ijoollummatiin fuudhuun akkamii ilaalta? Wallahi dhugaa gaarii. Gaarii? Yani ijoollummaarraa gaafan xiqqoo guddadheerraa kaasee waanumaan sammuu keessaa qaburraa ammas gaarii dhajeetii ilaala. Garuu namni waan laaluu qaba. Namni garii irraa si dhorka lakkii gaarii miti jaa. Hundi waan laalee jedhu qaba. Garuu takkittii wanni biroo hafee takkittiin jaalala haraam irraa namatti hifameetuma halaaliin jiraachuu sunuu gahaadha. Hedduu waan gaarii. Namni isa rabbi isaa laaffise waan gaarii jeetii yaada. Duba hawaasa keenya. Ani takkaa hin jaalanne namni hin jaaladhe isuma jechuuti galee. Almost waggaa 15 ture. So namni hin jaaladhe isuma takkittii jaalala haraam irraa nitisee jira alhamdulillah. Takkittiin sanuu neemaa guddaadha jeetii yaada. Duba hawaasa keessatti hin baratamne haa. Ati amma gaafa aruuzni kun dila sumriin teetis wannan jenne akkamiin baratamne hawaasa keessatti duba chaalenjiin si qunname hin jiru haboo umrii tanaan Allahu Akbar usii taa'e. Yaa dhuma jira. Garuu hundi murtii mataasaa oofamanii namni jiru dhuunfaa irraa gaafatamu ana jiru dhuunfaa kiyyaa irraa gaafatamu. Ani itti amannaan namni biroo agas baraa miti. Garuu namni an beeku inumaa na jeenumseewu. Maatiis haa ta'u namni biroo maal irra na jeenumsan maashaallah. Taate yeroo ammaan tanagaa fuuni heddummaatee jira. Hogguu harkaa ol dhabaluu wal fuudhe mabruuk wal fuudhan fuuni heddummaate. Akkasuma yoo tasgabbaa'uun ilaalle hiikaan heddummaachuu jira. Sababni waan kanaa maali ati nama bultii ijaaree tokko maal jettee amantaa sababni? Wallaahi sababni qoratamuu qaba. Sababni yeroo garii akkaataan jireenya asiitii fi akkaataan jireenya baadiyyaatu walatta. Biyya Arabaatii fi biyya Faranjii isaa ta'u hundinuu walatta. Kanaaf biyya sana irra dhaabbatamee waan qoratamuu qabu. Garuu wanni argee jechuun akka wanni an fakkeenyaaf sababa tokko jee an argeerraa qoratamuu qaba. Wanni argee keessaa tokko akka waan kaartaan GPS'n jiru xiqqoo harkaa wal dhoyee takka. Dhaloota ammaa kana jechuudha. Abbootiin bar nagayumaan jiraachuu turani. Akkasii bar nagayumaan wal bulfachuu turan. Dhaloonni haaroonni kun akka waan kaartaan jiru harkaa wal dhahee takka laa aadarraan taane amantiirraa amantiin taane
seera faranjii fi wanti seera ammayyaa kaayame kanarraa illee taane burraa burree takka hin garree wal keessa waan irra jiraatu dir ifa bahee jiru tokko hin jiru. Wanni kun akkan an argetti hanqina tokko jeetiin laala. Ammas hagam takka namni bultii ijaaru kun beekumsa isaa fudhatee fiqhul usraa jiraami fudhatee beekee waan san keessa waan jiru jechuudha. Akkasi beekee jaaraanis gaafii keessa jirti jiyyaata. Ammas sheekotii haa ta'u du'aatni waan kanarratti xiyyeeffatee nama barsiisu ni jiraahii gaafii. Asiitu miidiyaa keessa ammanarra jira anti qofa gaadde ni jira wakka. Asirratti xiyyeeffatee fiqhul usraa irratti haa ta'u waan amma jiru kana qorannoo qoratamee irra dhaabbatee jechuudha. Ni jira gad akka garuu quubsaa miti. Quubsaa miti. Kun hedduu banaa guddaa cufamuu qabu jeetii yaada. Maatiin beektaa hawaasni kan jabaatu maatiin. Kanaaf bakka maatii san irra xiyyeeffatamnaan itti nafni jeetii yaada inshaallah. Ergaa bareedduudha. Mee dubbii walitti wanne jechuudhaaf yeroo ammaan tanaa akkuma garuu kana daa'ii hedduu jira. Munshida dila tokko jira. Nama waa daddalagu dila tokko jira. Maaliifi namni akkamii wanni kun jechi kiyya amma yoo tokko daa'ii ta'e tokkos ogummaan isaa kanallee ta'uu baatu akkanuma namnummaan ta'e qofaaf ta'u. Yoo tokko munshida ta'e sagaleen isaa ni bareeddi moo bareeddu dhimma isaatiin miti. Ol seeneetuma nashidaa isaa ta'u. Yoo tokko diraamaa dalage hundi ni dalaga. Yoo tokko maal godhe hundi ni godhe. Yoo tokko dukkaana bane kurbeettaan guutuun dukkaana banti. Akkamii yoo dukkaana kophee ta'e hundi kophee. Hundi kophee. Yoo ruuza ta'e ruuza bananiiti ruustaraa ta'a bakki sun jedhee bar tokko. Akkasii maalirraa wanni kun namni ogummaa isaa malee akkanuma wanna jechuu kana akkamiin ilaalta wanni akkanatti inaadaan yookaan namni godhee qofaaf itti seenan ni waarti amma namni keenya amala nama keenyaatirraa namni tokko waan takka godhee qofaaf innis godhuu ni danda'a. Tanaafi yoo agarree ammaan tana namu mobaayilii ol qabateetuma hadiisa godha. Barsirri hadiisa maa godhaan miti bar. Ogummaa isaatii, mihnaa isaatii, mahaaraatti ni qabaa hin dhimma tokko. Tokko nashiidaa baasa gandi guutuun nashiidaa baasa. Amala akkanaa kanaatu hawaasa keessa heddummaati. Wanni akkanaa kun ni waaraa. Egaa dandeettii isaa malee itti seeneemi. Fi waa'ee kanarraa maal jetta? Ati hoo namni daawwaa eegalee qofaaf eegalte. Asirratti namuu dandeettii isaa ilaaluu qabu. Anamma aartitti waa fakkeessi wanta godhu yoo ta'e si jalaan balleessa malee ni tolcha jee yaadu. Yoo leenjii isaa fudhadhe malee. Sagalee tiitanas ni agartaa. Meeshaa takka nuyi. Mana kana guutuu na dheessa beekta. So namni hundi wal keessa. Sahaabaan wal keessa. yoo gartee jiraatee jechuudha. Amma Khalid bin Walid iddoo lolaa fi duulaa fi kana irratti iddoo beekama. Komandara akka addunyaa jeneraala jabaadha. Akka addunyaatti beekama. Addunyaa hundaa qoodhaaf hedduu dandeettii isaa. Garuu Khalid ilmii barsiisi yoo ittiin amma islaamee yeroo intaa irraa Khalid hadiisa meeqa odeesse fakkeenyaaf akka Abii Hurayraatti si galee Abii Hurayraan immoo lola meeqa hoogganiin si galee gaafi. Kanaaf nama garii jira fakkeenyaaf multitask hunda'u godhuu danda'u. Akka Ali ibn Talib radiyallahu anhu lola rasnu jira, ilmi rasni jira, qaadiidha, hadiisa odeessa, riwaayaa Amir al-Mu'minin hooggansarra jira, riwaayaa Qur'aana tagama isaatiin dhufu jira, Qur'aana irrattis ni jira namni akkana. Garuu namni hundi akkasii miti. Waliigalee kanaaf namni dandeettii isaa baree yoonii fi dandeettii isaa irratti hafe islaamummaa qaddamuu danda'a bakka sanitti jechuudha. Kanaaf namuu dandeettii isaa Ana fakkeenyaaf yoonii fi nashiidaa irratti dandeettiin qabaanne warra nashiidaa sirrii bahu sanuma irraa sheer godhudha. Sanuma facaasudha jechuudha gaheenti. Waliigalee yoon barruu jabdu nama barreessu argee sanirraa facaasudha jechuudha. Waliin gahudha jechuudha. Malee hunda keessaa ani ittiif halaaluun san xiqqoo wanta taati jechuudha. Ammas waaru wanni kana. Turiinsan qabu. Waa yeroo muraasaati. Turiinsan qabu. Anaaf namuu waanuma danda'u yoo jabeeffate islaamummaa qaddamuu danda'a jeetii. Hedduu bareeda. Akkaataan naata dalagaalee ta'een qaddara appreciating godha. Immoo atirraa waan naan taane takka jechuudha. Egaa haayima. Amata lama sadeen kana miidiyaa irraa maa dhabamte sagantaalee TV fi daleedu YouTube irratti daleedu maali amma naan ta'u wanni kana maali deebinte. Onoo dhufee miidiyaa miti yoon. Dhugaa himuuf akkaataan achitti mijaa'u reefu akkan siin jeesanitti. Ammas kisuma hunda namni tokko miidiyaa irra akka takkatti formaatuma takkatti
turuun sunillee gaarii miti. Maaliif illee namni yoo akkuma takka irra deemee haguma san jiraataa beek ida'achuun wanti hin jiru. Gaafa san dhugaa himuuf banaa takkaa ture. Banaa san alhamdulillah guunnee ture. Amma nama hedduu jira. Sheekotii adda addaatu majaala miidiyaa kana keessa jira. Kanaaf asuma keessattuu dorgomaa ta'uuf xiqqoo waa ida'attee sigalee ifjaaruunis murteessaadha. Sigalee namarratti haguma beeku kanan dabarsaa osoo hin ta'in hagam takkan ani yoo ifjaarii wanta godhu jira. Inshallah yooni fi banaa guddaa ati cufuu dandeessaa bakka kana. Si maleen cufamtuu bakka kanas deebi'ee naan jette inshallah hin qophii. Ala dibaagee. Wanni mee amata 10 as deemu biyya tana keessatti musliima akkam arguu feeta? Ani amatota as deemu kana keessatti akkaataa amma itti deemu jiru kanarraa baanee namuutu bakka jirutti akka itti islaama kaddamutti akkaataa mijaa'ee bakkuma jirutti kaadima islaamaa yoo ta'e hedduu takka gammachuu guddaa qaba. Roga jiru san irratti. Fakkeenyaaf amma abbootii qabeenyaa fi du'aatni takka sheekotiin hagam takka wal quba qabaniin gaafii. Sigalee warra siyaasaatii fi wanti warra siyaasaa saniif daawaa isaanii maltuu jira, yaadachiisa isaanii maluu jira. Dhikriin yookaan afwan maali darsiin masjiidaa kun dhufanii dhageeffatan sigalee takka abbootii qabeenyaa kan dhufee darsii magriba shaduu dhageeffatu agartee muraasa. Sigalee isaan qofatti waan isaanii gahamuu qabu jira nagada halaalii wal qabatee ribaa wal qabatee akkamii qabeenya isaanii islaama akka kaddamuu danda'a waan isaanii wal qabatu jira. Gaazexeessaan TV tokko keessa jiru akkamitti bakka san taa'ee islaamummaa kaddamuu akka danda'u. Abbaan qabeenyaa tokko akkamii bakka san taa'ee islaamummaa akka kaddamuu danda'u. Diyaaspooraan akkamitti akka islaamummaa kaddamuu danda'u waliigalee. Barataan barsiisaa yuunivarsiitii hundinuu bakka jiru sanitti waan irra jiru sanis sawaaba niyyatee akkamii islaamummaa akka kaddamuu danda'u yoonii fi qaroome bakki kun hedduu takka gammachuu guddaa qaba musliimaa. Islaamummaa illee ni dagaagee jirti abdallah. Inshallah. Duba maal jaadha dannoon tun maal jetti? Na dura ofitti duba maana deebisistaan. Waliidha roga cufaan islaamummaa waliidha dagaaguuf teessi. Inshallah ni dagaagte. Mee dhumarratti namni galatoonfattu ni jira yoo hawwanni jettu? Dhumarratti ati hedduu galatame. Galatarraa. Banaa guddaa takka cuftee atillee maashaallah rabbi sirraa jaalatu. Intarteementii islaamaa garee sagantaa akkana qopheessuu qabeetiif TV islaamaa hedduu jabaatee jira maashaallah. Qolmaa 19 gaafan innas ture san akkanan ture stuudiyoon isaatis amma hedduu jijjiirama guddaa jira. Kana daraanis akka jabaatu abdii guddaa irraa qabna. Inshallah banaa hunda cucufaa akka deemu abdii irraa qabna. Ati gaa 100% akhi maashaallah. Ala dimaaghi. Inshallah. Galatoo. Rabbi sirraa jaalatu. Taate gaa yerooti aarsaa gooteef adaamarraa asinna argamu keetti veddii tokko na galatoomi. Madiinarraa moo adaamarraa? Laki eega adaamaa dhuftee maal taate islaama maal taate eega ati adaamaa dhuftee. Laa gaafa madiinarraa higaa. Taate gaa hedduu takka hedduu galatoo. daawwattoota keenya kabajamoo turtiin barataa jaami'aa Madiinaa kan ta'e Ustaaz Munzir Sheekh Amiin Ibroo waliin goone kana fakkaata. Torbaan dhufu qophii haarawaa, miira haarawaa fi keessummaa haarawaan haga wal garruutti nagayaan turaa jechaa islaamummaan wiliidha roga cufaan dagaaguuf teessi. Salaamu alaikum.